Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursaa hangafoota oduu. Miseensonni ABO biyyoota alaa koonyaa garaagaraa keessa jiran ibsa mormii baasan. Galmi obbo Jawaar faa keessa namootni 16 jecha amantaa fi waakii laatan. Murtiin dabaa ilmaan Oromoo godina Jimmaa irratti darbe. Naannoo Tigraayitti dhaabbilee fayyaa irratti haleellaa raawwachuu dhaabbileen wal'aansa addunyaa beeksisan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu Rahmat Siraaji. Amma oduu bal'inaan. Miseensonni ABO biyyoota alaa koonyaa garaagaraa keessa jiran ibsa mormii baasan. Addi Bilisummaa Oromoo koonyaa gadaa bilisummaa Edmonton Kanaadaa ibsa mormii baase. Ibsa isaa kanaan Addi Bilisummaa Oromoo koonyaa gadaa bilisummaa koora sabaa seeraan ala maqaa ABO'n waajjira Gullalleetti gaggeeffamaa jiru morme. Akkasuma miseensonni ABO koonyaa Victoria Australia ibsa ejjennoo fi mormii maqaa ABO'tiin qabsoo wareegamaan dhufe kana sharafanii mootummaa bilxiginnaatti galuun waajjira ABO Gullalleetti koora sabaa gaggeessina jedhan kan balaaleffatu ta'uu beeksisuun ibsa ejjennoo qabxii 6 of keessaa qabu baafatanii jiru. Dabalataan qeerroon biyya keessaa qeerroon Jimmaa fi Harargees gocha farrummaa ABO irratti jala deemtota mootummaa bilxiginnaan kanneen ABO keessaa fottoqanii ba'uun shira xaxaa jiran mormee jira. Namoota galmee himata obbo Jawaar Mohammad faa keessatti himataman 16 jecha amantaa fi waakii laatan gabaasa dabalataaf Oliifan Marga. Mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi farra shororkaaf yakkoota dhimma heeraa tokkoffaa himatamtoota irraa jecha amantaaf waakii fudhachuuf kaleessatti beellamee kan ture yommuu ta'u, obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaaf obbo Shamsaddiin Xahaa dhaddacha kana irratti hin argamne. Bakka bu'aan mana sirreessaa Qaallitti obbo Jawaar faan guyyaa dheengaddaa hospitaalatti yaalamaa turan laandmaark keessaa ba'uun gara mana sirreessaa Qaallitti akka seenan himaniiru. Kana malees obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Hamzaa Adaanaa ogeeyyiin fayyaa boqonnaa fudhachuu akka qaban akka itti himan bakka bu'aan mana sirreessichaa himaniiru. Abukaatoowwan gama isaaniitiin obbo Jawaar faan mana murtiitti dhiyaachuuf fedhii qabaatan illee dadhabbiirra jiraachuu fi socho'uu akka hin qabne ogeeyyii fayyaatiin itti himamuusaa dubbatan. Kanaafis himatamtoonni hundi ergaan takkaa jecha amantaaf waakii akka kennaniif beellamni gabaabaan akka kennamuuf gaafatan. Haa ta'u malee abbaan alangaa gama isaatiin jechi amantaaf waakii kan dhuunfaati jechuun himatamtoonni mana murtiitti dhiyaatan jecha isaanii kennu akka qaban falman. Manni murtichaas yaada abbaa alangaa fudhachuun himatamtoonni dhiyaatan jecha isaanii akka kennaniif obbo Jawaar Mohammad faan immoo bitootessa 13 bara 2013 jecha isaanii akka kennan ajajan. Kana malees manni murtichaa akkaataa abbaan alangaa gaafateen ragaa ogeessi fayyaa obbo Jawaar Mohammad faa boqonnaa fudhachuu akka qaban ittiin ajaje beellama taanutti qabatee akka dhiyaatu ajajeera. Himatamtoonni dhaddacha kaleessaa irratti jecha amantaaf waakii kennan obbo Guutuu Mul'isaa, obbo Dajanee Xaafaa, Mastawaar Tamaam, Arafaat Abubakar, Amaan Qaalluu, Miidiyaa OMN gama bakka bu'aa isaatiin Mallasaa Dirribsaa, Boonaa Tibilee, Ajajaa Shantamaa Yaalama Warqa Asaffaa, Saajin Olaanaa Geetuu Tarrafaa, Ajajaa 10 Tamraat Huseen, Saajin Olaanaa Bashir Huseen, Saajin Ittaanaa Sobbooqaa Qaaqoo, Ajajaa Shantamaa Kennee Duumechaa, Ajajaa Shantamaa Daawit Abdataa fi Boggaalaa Dirribsaati. Himatamtoonni 16 kunneen gocha yookaan yakka ittiin himataman akka hin raawwanneef balleessaas akka hin qabne mana murtiitti himan. Himata siyaasaan himatame kan jedhaniif miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo Kaafaatoo kan himan obbo Guutuu Mul'isaa himanni irratti hundaa'es ifa akka hin taane dubbatan. Qondaalli Kaafaa'oo obbo Dajanee Xaafaa gama isaaniitiin yeroo aangoo mootummaa waxabajjii 30 ni xumurama jedhanii kakaasuun himatamuu isaaniif kana dubbachuun immoo akka hin taane dubbatan. Heera biyyattii keewwatawan 54 fi 58 eeruun ammas yaada isaaniitti akka amanan dubbachuun himatichi himata sobaatii jedhan. Gama biraatiin siyaasa keessaa harka akka hin qabne mana murtiitti kan himan Saajin Olaanaa Bashir Huseen yeroo dargaggummaa isaaniitti balleessaa malee ji'oota 9f mana sirreessaaf mana murtii gidduu deddeebi'uun sirrii akka hin taane himan. Gama biraatiin himatamaa 9ffaa Alamaayyoo Galataa namni afaan hiiku dhabamuu isaatiin beellama ittaanu irratti obbo Jawaar Mohammad faa waliin jecha amantaaf waakii akka laatu manni murtichaa ajaja laateera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa, Shinnigaa Broadcasting Service irraa. Godina Jimmaatti ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa booda warra hidhame irratti murtiin dabaa darbe. Manni murtii godina Jimmaa ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee namoota hidhaman irratti haq maleessa dabarsuun isaa gabaafame.
Manni murtii magaalaa Jimmaa irraa nama 5 irratti hidhaa cimaan waggaa 2 olii yoo darbu isaan keessaa namni Tsaggaayee Waaqwayyaa jedhamu reebicha hamaa poolisootaan irra ga'eerraa kan ka'e dhaabbachuu kan hin dandeenye yoo ta'u fincaanis fincaa'uu waan hin dandeenyeef tuubboon galee fi ittiin tajaajilamaa kan jiru ta'u maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Aanaa Mannaa irraa namoota 35 irratti hidhaa cimaa harka caalu waggaa 2 olitti kan darbe yoo ta'u akkasuma aanaa Saaqqaa Conqorsaatti ammoo namoota 31 irratti hidhaa cimaa waggaa 2 olii darbee jira. Naannoo Tigraayitti dhaabbilee fayyaa irratti haleellaa raawwachuun dhaabbilee wal'aansa addunyaa beeksisan gabaasa dabalataaf Oliifan Marga. Naannoo Tigraayitti ta'ee jedhamee dhaabbilee fayyaa irratti haleellaa raawwateera. Akkasumas saamaniiru jedhe gareewwan dhaabbilee wal'aansa addunyaa Medecines Sans Frontieres yookaan Doctors Without Borders MSF jedhamu. Akka ibsa gareewwan kun har'a baasetti dhaabbileen fayyaa 600 garee MSFtiin walakkeessa muddee haga bitootas jalqabaatti daawwataman keessaa persentaa 70tti kan siqu saamanii persentaa 30 ol ta'an ammoo barbadaa'aniiru. Persentaa 13 qofaatu sirriitti hojjechaa jira. Qondaaltonni Itoophiyaa himannaa garee MSF'if kallattiin deebii kennuu dhabanis torban darbe ministeerri nagaa biyyattii hospitaalonni persentii 75 Tigraay keessa jiran tajaajila kennaa akka jiran ka persentaa 10 ta'an ammoo guutuus ta'uu baatu tajaajila hamma tokko kennaa jiru jedhe. Guutummaa Tigraay keessatti saamichi dhaabbilee fayyaa itti fufee jira akka gareewwan MSF jedhanitti. Qondaaltonni Itoophiyaa dhaabbileen fayyaa gara caalu hojii eegaluu isaanii ibsaniiru. Saamichi tokko akka carraa ka taasifaman yoo ta'u bakka baay'eetti garuu dhaabbileen fayyaa akka tajaajila hin kennine taasisuuf ta'e jedhamee kan mancaafamanidha jedha ibsichi. Buufataaleen fayyaa kan akka Dabra Abbaayif Maayikeelii kan kaaba lixaa keessa jiran meeshaaleen keessa jiran barbadaa'anii karrii foddawwan isaanii caccabanii akkasumas faayilonni dhukkubsattootaa lafarratti bittinfamee akka jiru gareen kun arguu hime. Giddugaleessa Tigraay ka jiru hospitaala Aduwaa keessattis meeshaa wal'aansa fayyaa maashina altiraasaawundiif hordoffii dabalatee ta'e jedhamee itti yaadamee caccabsameera. Naannoodhuma kanatti dhaabbanni fayyaa Sameemaa osoo hin gubatin dura loltootaan si'a 2 saamameera. Buufanni fayyaa Sabeeyyaa ammoo rookeetiidhaan rukutamee kutaan da'umsaa isaa barbadaa'eeraa jedha dhaabbatichi. Dhaabbileen fayyaa naannicha keessa jiran loltootaan kan qabamanii fi bakka buufata loltootaa kan ta'an yoo ta'u ambulaansonni fayyaas akka jiraniin tajaajila waraanaaf oolfamuu dabalataan ibseera dhaabbatichi. Haleellawwan dhaabbileen fayyaa Tigraay irratti taasifaman dhiibbaa hamaa uummata irratti qabaatu jedhan Daayireektar olaanaa MSF Oliver Behaan. Yeroo waraanaa keessatti dhaabbileen fayyaaf hojjetoonni fayyaa eegumsi taasifamuufii qaba akka seera namoomaa idil addunyaatti. Kun Tigraay keessatti ifaatti taa'aa hin jiru jechuun ibsan. Sadaasa 2020 keessa osoo lolliin jalqabamin dura Tigraay sirna fayyaa Itoophiyaa keessaa hunda caalaa ta'e qaba ture. Kellawwan gandootaa keessatti buufataaleen fayyaa hospitaalota magaalotaa keessatti akkasumas sirna rifeeraala ambulaansiitiin dhukkubsataa hospitaalatti dabarsan hojii irra jiru qabu ture. Sirna fayyaa haala guutummaan guututti jechuun danda'amuun naannichatti diigameeraa jedha ibsi kun. Kanaafuu dubartoonni baay'eenis bakka qulqullina hin qabne kaampiiwwan jijjiiraman keessatti da'aa jiru. Ji'oota arfan darban keessa dubartoonni ulfaa muraasni kunuunsa da'umsaa duraaf da'umsa boodaa fudhataniiru. Daa'immanis osoo hin talaalamin hafaniiru. Kun ammoo gara fuulduraatti yaaddoo dhukkubni daddarbaa dhufuu mala jedhullee kaasaa jira. Kanaafuu haga danda'ametti sirni fayyaa bakka isaatti deeffamuu qabaa jedhan Behaan. Hunda caalaa ammoo gareen hidhatanii lola kana keessa socho'an hunduu dhaabbileen fayyaaf hojjetoota fayyaaf eegumsa taasisuun isaanirra jiraata jechuun yaada isaanii goolabaniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Human Rights Watch balaa godaantota Yemen hedduu galaafate ilaalchisuun ibsa baase. Bitootessa 7 mana hidhaa Yemen magaalaa Sanaatti balaa lubbuu godaantota hedduu galaafateef sababni meeshaa waraanaa ammatti adda hin baane kan humnootni Huutii mana hidhaatti darban jedhe. Human Rights Watch godaantonni balaa kanarraa lubbuun oolan dhibbaan lakkaawaman harki hedduu isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an balaa ibiddaa isaan mudateef hospitaala eegumsi waraana cimaan godhamaa jiru keessatti wal'aansa argachaa jiru jedhe. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kun sababa eegumsa waraanaa jabaa jiru kanaanis maatii fi dhaabbilee namoomaa warreen miidhaman arguuf rakkatanii jiru. Itoophiyaa irraa dabalatee imaltoonni biyyoota 4 Ingilaand seenuu dhorkaman. Mootummaan Ingilaand COVID-19 gosti haaraan gara biyya kootti seenuu mala sodaa jedhuun imaltoota Itoophiyaa, Oman, Soomaaliyaa fi Qatar irraa gara biyyattii galaa jiran jimaata bitootessa 19 irraa kaasee akka hin seenne dhorkite.
Akka gabaasni mootummaa UK jedhutti tarkaanfiin lammiileen biyyoota afran irraa dhufanis ta'ee namoonni biyyoota kanneen keessa qaxxaamuran akka hin seenne dhorku raaga COVID gosti haaraan seenuu mala yaaddoo jedhuun dabaluusaa hordofeeti. Bataskaanni Kaatoolikii aangoo gaa'ela jaalattoota saala wal fakkaataa qaban eebbisuuf akka aangoo hin qabne qajeelfama amantichaaf itti gaafatamaa kan ta'e waajjirri Vaatikaan beeksise. Korri qajeelcha amantaa Congregation for the Doctrine of the Faith CDF guyyaa wiixataa waaqni cubbuu eebbisuu hin danda'u jedhee ture. Haa ta'u malees korri kun waa'ee hariiroo jaalattoota saala wal fakkaataa waan gaarii jedhee jira. Onkololeessa keessa Paappaasiin Kaatoolikii fiilmii dookumentarii tokko irratti jaallattoonni saalaa wal fakkaataa seeraan waliin jiraachuun isaaniif ayyamamuu qaba jedhanii turan. Daawwattoota keenya oduu saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture. Qophiileen gaafa waliin turtii gaarii.